Achiin inni tokkummaan bootteetta fakkaatadhe fincaana afaan gootti fincaa'ee dhugumee kana jedhe dhuguun dhunneef yoon ta'e yoona gubdeetti. Achi ol gadi galagalchanii miila koo shagaa gaariitti hidhanii gadi na fannisan. Erga fannisanii raataniin booddee taphatti ka'an. Achi elektirimaanni saanjaa kan kilaashidhaatiin saanjaa abidda keessa kaa'anii elektirikii daandii shintibeetii kaawwatichaa erga qubanii raataniin booddee qaama hormaataa kan dhiiraatti shuggee biiraa itti hidhanii diiminaan nama gubuutti kaa'anii. Achi ganna buusaa kompiitara isa cabee keessaa faayiliin ba'aatii kun mobaayilii keessanitti faayila isinii dabarsaa innaan toledhanii ganna buusan deemaa dhaqaa fiinsaa bitaa qottannaan fiinsaa lama bitanii dhufan. Jabbummaa isaanii akka isaanii jabbii ta'an warra karaa warra cirama kilaasii tokko warra hin qabne ta'uu isaanii harroota ta'uu isaanii kan inni ittiin beekamu fiinsaa lama naa bittee dhufte jettee. Achi kompiitara isa caccabaa fiinsaadhaatiin hiikee raaddiin galatoo maalee haardi diiskii waan jedhamu keessa jira isaan hin beekan gaa warri beekan yoo beekan malee haardi diiskattii keessaa fuudhee ilaalee teenkii ittiin jechaan girgiddaatti daake isa booddeedha kan isaan na qulqulluutti qabu. Amma kana booddee waan barbaadan gochuu dandeessutti. Fuula isaatti hin bu'inaa jecha. Qaama hormaataa dhiiraadhaan qaxaqqatan isa booda achiiti dudda kiyyatti qajeelan barruu miillaatti qajeelanii. Guutummaa isaa erga kana hundumaa godhanii miilla erga guggubanii elektirikiin guggubanii irra geessamuu sanaatiin guggubanii. Ati maal waan gaateen jaarsummaa sitti baasnu miti maaliif wajjin hojjetu biyya kana gara fuulduraatti yoo wajjin deemsiste maal taanaan isin marii isaa gara booddeetti qabatanii ittiin wajjin deemsa biyya keessanii gara duraatti deemuu beektanii jedha. Achiitii namoota lamaan sadan tokko kaasanii lafa kanarraa yoo duute maal fayyadda jedhanii isaaniitiif namni yoo du'e waan fayyada naaf garuu namni yoo du'e waa fayyada. Sababni isaa taan otuu jiraniitti isa du'e irra goru jechuun isa du'e irra goraniitu kan isaan hojii hojjetan ittis immoo himteetti hacaaluun illee kan farda hatamee haasaa animmoo samitti isaan shaarbii hataniitti maan minilik gaafa dhufteen xooxxoo turte udduu qullaa bakkee teessee utuu isheen udaan adduu gaafa abbaan jifaa shaarbii udduu irra buuse shaarbicha achumaan fudhatanii hatanii achumaatiin hafan isaan seenaa natu shaarbii natu farda natu afaan natu. Waan hin qaban jechuun abbaa waan hin qabneetiif iddoo ekeraa lafa keessatti faarfattanii raawwattanii seenaa ofii keessanii balfitan. Warri tokko tokko goobanaa daancee faarfachaa minilikiin jibbu warri kaan minilikiin faarfachaa goobanaa daancee jibbu. Sinuu namummaan keessan nama hin taane waan ta'eef afaan keenyaan hin taphatinaa jedhan jechuun afaanuma keenyaatiin nama tokko duwwaadha. Minaalee jechaa kan dhaggeeffatu kanarraa kan akka afaan Oromoo haasofti. Naan tokkochi keessaati hiilli jigdallu jedhee. Isa tokkotu itti galagale namni haardi diiskii fuula keenya duratti fuudhee caccabse kun du'uun qabu weedha. Ani biyyaallu gudalluudha. Aunummaa mootu haalummaa mammaa du'eera eessa maal isaa ajjeesnaa jedhannis. Achi saayitii naannoo saayitiin meeqammadha naannoo saayitii lamaatti ganna galagalchite naannoo saayitii 9 yookiin 10 deebite. Yeroo dhufan dhiiga afaan finyaaniin naba'ee jira. Dhufanii tata'a. Ol deebisan yeroo san mataan baay'inatti ulfaatee waan sun dhumtuu koyyuu hin jiru. Achi naman sagalee isaa beeka hidhee yaadu tokko laayifiin kaampaasitti dabarse wayii dubbate. Laawwadii gootanii jirtu naan mucaan sagalee koo beekaa malee. Achi sagalicha beeka hidhee dhuma yaada. Laayifii koo kaampaasii tokko ittiin dubbate. Lakki iskaayipiin sagaleedhaan haase. Achiitiin cufatanii haasaan hiraatanii laayifii kaampaasii ati sanyummaan kee Itoophiyaa ta'utu jiru akkamitti hidhaatiin Itoophiyaa jibbiteedhaan. Ani immoo Itoophiyaa hin jibbine jechuun wanti Itoophiyaa jedhamu sababa hin jirreetii fi biyya Oromiyaa jedhamu keessatti Itoophiyaan dhalatte. Isaan immoo isaa kana namananii ani immoo isaa kana namana. Mana keessa hojjetu jechuudha. So innuu dafqa isaatiin na hojjetee jiraachuun utuu isarra jiraatu maaliif hin jibban Oromoon galaan jibbudha. Nama abbaan qabne fuudhee guddisuun jibbu Oromoo. Nama haadhatti waamamu gaafa argu gara abbummaa isaatti jijjiirrata malee Oromoo yoom jibbe beeka. So
Gaafa isaan akkasanaan jedhan Itoophiyaa isaan beekaniif Itoophiyaan beekut tokko miti. Anis kanumaan jedhe malee waan biraan jenne Itoophiyaa isin beektaniif Itoophiyaan beekut tokko miti. Ani biyyicha keessatti kanaan beeku. Uummata fuula gurraachaa warra fuulli isaanii gubataa ittiin jedhan uummata Oromoon beeka. Meebii immoo Itoophiyaa isin jettan kun biyyattii kana kee dhalattee itti hidhee yaada garuun ijaaramne. Waan ijaarame immoo diigamaa yaaddoo maaloodha isin maaliif yaaddoftu jalqaba ijaaraa isa booddeen diigamaa isaa yaannaan jedhe. Attamattama haasoftaa elektirikiidhaan isa akkasii kan haasofte maaliin yoo maaliin ta'e haasoftaa jedhan. Naasa dhuma waan tokko jedhan yoo isinitti tole dhugaa jedhu amanaatii fudhadhaatii dhiistan immoo dhiisaadhaan isaan ati abaawoodha jedhaniin. Abaa'oo isaan jedhaniif obbo isaan jedhan immoo ani an dhaaba miti. Artistiidhaan gara uummataati yeroo kamiyyuu abaa'oo isaan jedhaniif obbo isaan jedhan immoo warra lubbuu qabsiisanii mirga abbaa biyyummaa isaanii falmatanidha. Isaan qabdii isaan qabsiisanii jiran birriis miti lubbuu isaanii ilaalchi isaan ittiin ilaalanii fi ilaalcha warra sanaadhaa tokko miti. Isin maaliif taphattu warra lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatu wajjinidhaatiin. Ani daanii kara deemaan immoo artistiidha mirga Oromoodhaatiin yaano gaafa hundumaayyuu gara Oromoon jirudha malee gara nama dhuunfaa miti. Abbaan dogoggore yoo dogoggore Oromoo dogoggore jechuu miti. So nama lubbuu qabsiisee biyyaaf qabsaa'uudhaatiif nama lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa barbaadu gadiin akka argite gaafa tuqxu naannoo dhukkubsaan jedhan dhuguma mana dhukkubsanaa. Elektirikii isaanii caalaa isa sananna dhukkubsanaan ofii kooti. Because qabsiisa lubbuudhaatiif namni akka barbaade haasa'uun akka barbaade namni akka barbaade aguu danda'a ammallee rakkisaadha yoo erga Finfinnee fuudhanii Addis Ababaa godhaniitti akka argan iyyuu aguun iyyuu hin danda'amu. Namni akka arge aguu danda'a malee akka arge haasa'uu hin danda'u. Because miindaadhaan miti. So qaamni Oromoodhaaf dhaabatu kamiyyuu ta'uufii yoo baate iyyuu qaamni Oromoodhaatiif dhaabatu Oromoon hin jaallata. Qaama isaaf hin dhaabbanne immoo hin jaallatu itti himas hin jaalladhu jedheetti. Fiikooti kanan dubbachuun irra jiru isaan kanaadha. So kan si barsiise qaama biraa kan wajjin jirtu qaama biraadha dhuguma kanan wajjin kanan barbaadu an Oromoo biraan gatii barbaadas miti because dirqamoo fiikootiidha waan ta'eef an Oromoo biraa gatii hin barbaadu hin qabu. Oromiyaa keessatti Oromoo ta'ee dhaladhee mirga ofii kootiiti kanan barbaadu. Kana jechuun maan qulqulluu Oromooti abbaadhaan qixxa hundumaadhaatiin lafan Oromoon taaneef hin qabna Oromummaa koof immoo mashadee yoon maal rakkina qaba jechuun duusa ittiin of doorsisan osoo hin taane namni dhugaa dubbate yoo du'e maal rakkina qaba soba dubbate yoo jiraachaa jira dacheen kunuu sila badde xurii hamaadhaati sila wal keessa rukutan namni kamiyyuu amantii isaa kabajuu dide maqaatti dhaata maleessaati. Kana keessa jiraatanii maal hojjetu dhugaa dubbatanii yoo deeman maal rakkina qaba. Namni dachee kanarra lama jiraachuu danda'a tokko duwwaan jiraatu tokko du'ee awwaalamee boollaa jiraata. So warra doonii akkasumatti hafan osoo hin taane boollaa waliin jiraachuu barbaadan waan ta'eef amma hin ajjeestu moo hin dhiistu naannoo garaa jibbatee hin beeku naannoo halkan saayitii 8 kan ta'u keessa nagatuu isaanii hin beekaa inni hiduu hin qabu jedhe suni. Waaqni kee yoo si gargaaree afaan waraabessaa irraa si hambise halkanni kun baree ifa boriin argita. Waaqaaf galannaa ta'u halkanni sun bareen ifa borii argita. Kanaadha. Eenyummaan isaanii inni badaan isa isaan elektirikiidhaan nama dibanii isaan fincaanii baay'ee. Barri kun immoo furguggee. Isa tokko gama bar tokko funyoo ittiin furguggee qabannu sana harkaan qabachuun keenya noodu. Qabachuu yoo baannes immoo ittiin gaddinu. Kana akkasittiin addaan baanu warra nama butuudha wajjin warra birrii warra maallaqa qabu warra miillaan deemee Oromoon haa jiraatu hedduudhaatii fi tiraanispoortii illee akka barbaade argachuu hin dandeenyetti warri sabbata dhayyeessaa keenyatti hiikanii konkolaataa veeyitiidhaatiin deemanii akkeettiidhaan taphatu ilmaan Oromootti. Nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu manni barri adda nu oolte gaaf barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte.
akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko isaantu darbata, bar tokko nutu darbata. Bara darbatan yoo nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaa labsu. Miimii nuuraati argachuu danda'a. Qodaa isaa kafarratti kan turuudhaan. Ibee wal ga'ee addunyaa maara